Haalawwan uummanni Oromoo ittiin yaada isaa ibsatuu fi ergaa ittiin dabarsatu keessaa walaloon bakka olaanaa qaba. Walaloon jiruu fi jireenya uummata Oromootiin walitti hidhata cimaa akka qabu beektonni hedduun ragaa ni bahu. Harka fuune akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophii keenya guyyaa har'aan sirna eebba kitaabaa mata dureen isaa Araada jedhu qabannee dhiyaanneerra. Qophicha waliin Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Qophiin kun akkuma aadaa fi duudhaa Oromootti eebba maanguddootaan saaqamuun Waaqayyoo kanaan go'ee fi ibsaa filannaa ta'u hunduma keessaniif iyyuu biyyi hanabbaa biyyaa haa ta'u qabeenya hanabbaa qabeenyaa haa ta'u isa alatti Waaqayyo haa guddisu beekumsaa kennuu fi isa beekumsa kenneef haa jajjabeessu Waaqayyo duukaa ta'u ani kanan beekaa irra beekumu Waaqayyo haa eebbisu. Barreessaa kitaabichaanis haasawaan baga nagaan dhuftanii taasifameera. Kabajamtoota keessummoota araadaa, kabajamtoota maanguddoota Oromoo, qeerroo, qarree fi jaallattootni ogbarruu asitti argamtanii jirtan hundi keessan baga nagaan dhuftan. Itti aansee deemee as qaqqabuun kitaaba kanaa dhugaa tokkotti nama geessa. Utuu akka dhiiga ilmaan Oromoof miti ta'ee anis har'a lubbuun jiraadhee qubeedhaan walaloo barreessuu fi isinis kitaaba kana dubbisuun waan hin yaadamne ture. Kanaafuu kabajnii fi galatni akkasumas yaadannoon hawwan abbootaa fi obboloota keenya lafee ta'anii foon keenya jiraachisaniif haa ta'u. Itti aansuunis kitaabichi ogeessotaan qaaceffameera. As keessatti walaloon kuni Araada jedhama. Nama kitaaba jalqabaa nu dhiyeesse kana baayogiraafii isaa isinitti himu. Yookiin immoo hammam deeme kan jedhu isinitti himu. Mucaan kun barataadha. Or probably degree duraa qaba. Umriidhaan immoo 25 gadi daa'ima. Hojiin inni hojjete garuu kanaan booddee standard reference kan jedhamudha. Kitaabni kun baay'ee standard reference dha kanaan booddee. Sababni isaa maalinni keessatti ittiin isinii dhufa staayilii mataasaa yookiin immoo akka mataasaatti qabatee dhufi. Maraataa ta'uu sirra raata baay'ee waan akkana gochuudhaaf. Maraataa oguu jennu kan huccuu tarsaasee karaarra deemu maal miti literature keessatti maraataan barbaachisaadha. Ogbarruu keessatti baay'ee barbaachisaa maraataan. So jalqabumarraa warri kitaabni isin harka jiru baafata isaa dhaqaa laalaa. Baafata isaa laalaa dhaqaatii. Akkamitti barreeffame? Akkatti barreesse argitanii? Kuni finnixxoo jedhama. Yookiin immoo saataayirii isa jedhan santu isa finnixxoo. Literally namni saataayirii ta'e akka namoonni kaan yaadaniin gamatti dabarsee yaadu jechuudha. Kuni mataa isaatiin staayilii mataa isaa danda'e akka ittiin asirratti baafata kana qopheesse mataan isaa. Silaa garagaruu qaba miti. Inni isa namni kara bitaatii mirgatti barreessu, kara mirgaatii bitaatti barreesse. Arabiffata kanatti barreeffama. Sana garagarchee fide. Staayilii mataa isaa danda'e baay'ee ekonomtuyyuu. Walaloon ofuma isaatiif seera cabsuu waan ta'eef fuula 95 maal jedhama mata dureen isaa gaaffii namuun deebisneedha. Waan baay'ee nama ajaa'ibu jechuudha. Kitaabni kuni kanarratti hundaa'ee jira. Walaloo kanarratti. Kitaabichi waa'ee kee maaltu si horsa? Waa'ee kee maaltu si boonsa? Utuu erga duutee boo'icha kee dhuftee maal jettee ofiif boossaa? Maal jettanii ofii boossoo duutanii dhuftanii? Just namni kana deebisuu danda'u lafa kanarra hin jiru. Salphaa fakkaata miti? Salphaa fakkaata. Namni kamiyyuu namaaf boo'uu hin danda'a. Hiriyaa keessanii boo'uu dandeessu, nama jaalattanii boo'uu dandeessu, nama isin mararuu boo'uu dandeessu. Ofii garuu boo'uu hin dandeessan. Imimmaan buusuu miti kuni baay'ee. Nama baay'ee jaallattan tokko yaa mararaa koo,
yaa maalii koo jettanii boosuuf miti. Akkasimi nama baay'ee jaalladhu akkasii nami. Yookiin immoo nama hojii guddaa hojjetu tokkoon waa'ee hojii isaa faarsitanii boosuuf ofii keessanii maal jettanii boosu otoo gaafatamtanii. Yookiin immoo otoo duutanii du'a keessan irratti mul'attanii yookiin immoo dhuftanii maal ofiin jettu. Hayyuu duuban dubbatan egaa nama jalaa fixaa. Waan xiqqoo wanta afuu hin qabne garuu dubbachuu wantoonni hin qabu ni jiru. Kitaabni barreessaa isaa fakkaata. Barreessaan immoo abbaa ogbarruu sanaa fakkaata. Ogbarruuni kuni abbaan isaa afaan Oromoon waan barreeffamee fi abbaan ogbarruu kanaa Oromoodha jechuu qofa hin dandeenye. Yaada nama hin qabanne hin qabu. Afaan kamitti yuutuu hiikameeti kitaaba jaallatamee nama gadi teessisee of dubbisiisuu danda'udha kitaabni kun. Kanaaf abbaan ogbarruu kanaa nama. Barreessaan immoo kitaabicha fakkaataa isiniin jedheera. Isa dura waan yaazoon dubbateef waan tokko ni jechuu barbaada. Walaloo dhumarra jiru fuula 448 irra jiru waliin ilaalla. Dubbisuu dandeessu na wajjin. Ajaa'ibaa. Waaqni maal karoorfatee nama godhee si kalaqee tarrii malee kaatii baasee maaf tarrii namaa si naqee jedhee utuun gaafadhu qalbii koo tokkitti gatee kunoo ifni guddatee gadameessa aduu barii keessaa ba'uu dadhabee kolfa kee keessaatii dhalachuu jalqabee ifa addunyaa taateettaa ifni itti nuuf haa fufuu maaloo jannatan deemiin jannatni asaa dhufu. Walaloo kana gaafa dubbistan tarii durbamoo biyyamoo maaltu sammuutti sin dhufa waan baay'ee dhufuu danda'a. Garuu abboomaan eenyu ta'ee barreesse eenyu fakkaateetu barreesse kana yaadaa ture walaloo kana gaafa dubbise tarii ifa addunyaa taateettaa jedha jannata jedha maleeyika jedha jechoota kanaa amantii keessatti jechoota argannudha. Sirna eebba kitaabaa kanarratti qophiileen bohaarsaa barsiisan hirmaattotaaf dhiyaataniiru. Tiyaatirri haala addaan qophaa'es qaamuma sagantaa kanaa ture. Egaa dachi bona uffattee baatii 10 rafuufi masqalli bor kabajamee Gorogobbaash jedhamuufi kunno sa'aatii 6:00 hoteelli addabaabayii biraa sagalee daandii raasuun sirbaan boba'aa jira. Egaa dachi bona uffattee baatii 10 rafuufi masqalli bor kabajamee Gorogobbaash jedhamuufi kunno sa'aatii 6:00 hoteelli addabaabayii biraa sagalee daandii raasuun sirbaan boba'aa jira. Kana gidduutti kan dalga itti galee jiruun obsasaa fixee yakkamaan baraa tokko baarneexaa bal'aa bitee fuula isaa ittiin dhoksee mana dhugaatii lixee. Halkan walakkaa sanaan fiixee hoteelaa qabatee jiinii dabilii tokko utuu dhuguu ajajatee intalli taa'aa turte teessoo 3 darbitee qofummaa namichaatti akka waan gadditee karabaataa gudeeda ishee keessatti harma ishee sirreessaa namoota shubbisanii fi sirba iyyaa jiru keessaa ija ishee nusus gootee mataa ishee qaqqabaa dhuftee
tamboo aarsaa of teessisaa haasaa itti fuftee. Erga filattee teessoo abbaa lamaa ati siriyyaan qabdu taa'uun hin danda'amaa? Cali. Egaa callistees dhiistes inni dhimma koo miti. Amma naafis jiini tokko naa biti. Daqiiqaan utuu hin du'iin ijaan moosifattee faana dhuguu eegalte. Fuula isaarraa tuffii isaa yeroo agarte akka inni yoomuu tole hin jenne barte. Dhiira miti hin dubbatu maal tafaan isaa cufe? Jiinii qofa moo jinni akka goosa dheeboteetu kan as dhufe? Jettee sammuu ishee gaafachaa onnee isheetti kana dhaamte quboota isaa duwwaa ilaalaa qeerroo ta'uusaa tilmaamte. Dargaggeessa isheen dhufnaan mirgaan dabbaa isheetti fiigu harka isaa bitaan hiixatee kan sabbataa harma ishee hiiku qofa barte. Qofa barte akkam taate har'a inni kun itti dhiisee tuffii fi callisni isaa kabaja ishee yaadachiise. Miirri isaa amantii isaa ganee of amanee qaama isaa amanee. eebba kitaabaa kanarratti walaloowwan adda addaas dhiyaataniiru. Daarii lagaa irratti ana dargaggeessa qoraan manaaf coruuf qiyyeessaarraa fagaate kan carraansaa garuu bareedina coruu arraaf itti taate miidhaga ulfaataan dadhabee bututee ayyaanni koo kirkiraa jirma muka guddaa jalatti of haguugeen kana argaa jira. Dubartiin fakkii maleekaa kan furdinni qaama ishee nama qajeelchisu akka xobbaallaa wareegaa fiixee lagaa jalatti kan qaama ishee dhiqattu uffata qooru eegaa jaarkaana citaatiin laga yaa'u irratti bishaan budduuqsitee harmoota ishee lamaan laphee isheetti rarra'an gidduutti cororsite. Uffata miicciterraa saamunaa cabde kaastee takka sarbaa ishee gidduu takka bubaa ishee gidduu baastee hoomacha ofitti facaaste. Akka sirba masqalaa akka iyyoo ishee daree hadaa qalloo morma isheetti of mare ta'uu na qajeelchise ta'uu na marane. Suuqa muka guddaa barkan keessa dhaabbadhu maal akka ta'e baruuf yeroon tarkaanfadhu baalli bakkanniisaa
gogee qilleensi fide kan lafarra afame miilla koo miira dursee hadicha ilaaluu fedhuun irra ejjetame sagaleen kashash jedhu miilla koo jalaa ba'ee gurra ishee biratti argame yeroo kana rifachaa ija isheen na ifachaa takka dabbasaa sarbaa ishee takka qulqulluu dabba ishee ofirratti of haguugaa ammas daddabalaa na ilaaltee harkoota lamaan bareedina ishee 2000 ija koo dhoksuu yaalte. Isheen bishaan keessatti abidda taate. Ana kan abidda ture yeroo kana bishaan nyaate. Qaamni ishee maaliif na keessaa hin banne? Maaliif garaa na nyaata? Hadni gurraachi sun kan morma ishee irraa sun qoricha budaa ture laata? Anuun beeku. Kanan beeku tarii yoon ayyaana ishee argadhe jedhee laga dafqa ishee baatee deemaa ture hordofaa akkan baqadhe galatooma. Nutis barreessaa kitaaba araadaa kan ta'e dargaggoo Abboomaa Margaa fi hirmaatota qophichaa waliin turtii taasisneerra. Barreessaa kitaaba araadaa kan ta'e dargaggoo Abboomaanis qophichatti daran akka gammadee dubbachuun qabiyyee kitaabichaas haala kanaan ibseera. Akkan eegee olittiin argadhe sagantaa ajaa'ibaa ture. Uummanni koo immoo dhufee akkasittiin simachuunsa fudhachuunsa baay'ee na gammachiisee jira. So miirri jiru miira ajaa'ibaati jechuudha. Amma gaakkamseetee walaloonni as keessa jiru namootni waltajjii irratti xiinxalan gaafa haasa'an dhageesse ta'uu mala. Isaaniif iyyuu in ulfaata amma walaloon hundumtuu adda adda. Miira adda addaa keessatti barreeffamanii ciigoo adda addaa intenshinii adda addaaf kaayyoo adda addaaf barreeffamu. Kanaaf iyyuu walitti cuunfuun sitti ulfaata. Yoo garuu bantii sadii dhaabeen gidduutti qabuu barbaadaa yoo jettee yaadde an akkan ilaalutti isaan waan ani yaadne haasa'aa turanii sila an garuu akka dhuunfaa kiyyaatti yaadota bantii sadii gidduu waan naanna'u natti fakkaata. Jaalala, dhugaadha, akkasuma immoo amantii. Wantoota kana sadan gidduutti deddeebi'a. Achi gidduu yaadota gurguddoo kana gidduu nama marmaaruudha jechuudha walaloon as keessa jiru baay'eensa maajoritiinsa. Kanarraan kan ba'e garuu immoo jira as keessaas kan bahu jira. Qaamolee milkaa'ina isaa kanaaf isa bira dhaabbatanis galateeffachuun gara fuulduraattis hojii haaraadhaan akka dhufu dubbateera. Qaamoleen na gargaaran kitaaba kana gaafa maxxanfamu kan maxxansa jalqabaa nuuf maxxansee Passion Constructionidha. Asirras akkuma argaa jirtani. Namootni qarshiidhaan na gargaaran caalaa immoo namoota yaadaan na gargaarantu caala. Hiriyootni kiyya kan hammanan jedhamne yaadaan deeggaraa turan jiru. Lalisaa Indiris kaasuu ni danda'ama. Booroliyaanaa Daaniilii amma waltajjii kan nuuf gaggeessaa jiru Gammadaa Olaanaan jira. Nimoonaa Kabbadaa, Lataa Qana'ii, barreessitootni Oromoo ciccimoo ta'anii isaantu yaadaan nu deeggaree jabaadhaan hun jedhee asiin nu geessise. Asirra qaqqabnee jirra. Egaa kitaaba kontentii yookiin immoo qabiyyee addaa qabu barreesseera jedheen amanaa. Uummanni immoo waan inni jedhu fiidbaakii isaa argachuuf qophiidha jechuudha. Maaliin si haa eegani kan jettee fi tokko walaloota filatamoodha kun mata duree isaa yeroo ilaaltu araadaa jedheetu walaloota filatamoodha Abboomaa Margaa jedha. Walaloota kitaaba keessatti kaa'uudhaaf mijatani. Kitaabotni performansiidhaan diraamaadhaan tiyaatiraan agarsiifamuu danda'anii ni jiru. Hojiiwwan akkasii kana walitti qabee yeroo dhiyootti galgala walaloo qopheessuudhaaf karoora qabna. Haati dargaggoo Abboomaa Margaa immoo waa'ee mucaa isaanii akkas jechuun ibsaniiru. Abboomaan mucaa isa dhumaadha. Ijoollummaa isaatii kaasee hawwii guddaa qaba. Waggaa 4 irraa kaasee oolmaa daa'immanii gashee haninni yaaduu akka ijoollee hin taphata garuu tapha isaa keessatti waa'ee of ibsa. Waan saba isaa ibsu, waan geerarsa, waan walaloo kana dubbata.
gaafa dhufee na gaafatu kana jechuun maal jechuudha gaafa kana jechuun jedhame hin kataba. Qalamni isaa otoo waan katabiin hin ooltu. Xinnumaatti kaasee jechuudha. Annaa abboomaanii abboo koo mucaan biraan da'aa jennaan kanarratti illee mucaan taasuma harmi ani dhumarratti hodhe kun harma koodha malee namni daa'imni biraan harma kana hodhuu hin danda'u. Maaliif akkasitti bakka abboomaan abboomaan addunyaa kana nama bushuudha daa'imni isa booda dhufu harma kee hodhuu hin danda'u. Nama jedhee xinnummaa isaatti illee kana ibsudha abboomaan. Barreessaa fi gaazexeessaan Lalisaa Indiriis immoo walumaa galatti qabiyyee kitaabichaa fi haala ittiin kitaabichi barraa'e akkas jechuun ibseera. Kitaabni har'a eebbisne araada jedha. Walaloota of keessatti kan qabu jechuudha. Walaloota gosa adda addaa of keessaa qaba. Walaloo gabaabaa, xiqqoo dheeraa, giddu galeessaaf dheeraa immoo baay'ee dheeratu jechuudha. Gosoota walaloo hundumaayyuu of keessaa qaba. Walaloon kun walaloowwan kana dura afaan Oromoon turan hedduurraa adda. Dhimma irratti hin tuqne hin qabu baay'ee bilchinaan barreeffame. Kitaabichi barreessichuma fakkaataan barreessichatti dhiyaadhee gatiin beekuu fi baay'ee beekumsa guddaadhaan kitaaba dhiyaateedha. Yaadota gurguddoo kitaaba kaaseedha. Keessumaa teeknikoota walaloo haaraa hedduu afaan Oromootti kitaaba madaqseedha. Ogeessa aartiitiin kitaabichis dhugumatti namuma ogeessa aartiirraa kitaaba eegamudha. Maxxansa isaarraa jalqabee qulqullina maxxansaarraa jalqabee hanga qulqullina yaada yookaan yaada mimmiidhagoo dabarsuu waan nama barsiisuu danda'utti jechuudha. Kitaaba baay'ee bilchaatee dhiyaateedha. Eebbi kitaaba kana har'a tures baay'ee bareeda ture. Namni illee sirnaan argameera. Haala gaariitiin adeemee qophiilee babbareedoo nama bashannansiisan walumaan argineerra baay'ee namatti tola ture. Namoonni martuu kitaaba kana kan dhuunfaa ofii akka godhatan nama hundumtuu yeroo ta'e tokko booda seenaa ta'ee barbaadama. Kana dhibbatti amanee man dubbadha. Kanaaf yeroodhaan otoo inni gabaarra jiru namni argatee mana yoo kaatee natti gaariidha jedhee yaada. Kitaabota bara jalqaba 80moota keessa afaan Oromoon barreeffamanii hanga irraatti gabaarra barbaannu kitaaba akkasiiti. Kitaaba baay'ee qulqulluu namni yoo dubbise jaallatu waan ta'eef namuu bakka argetti haa dhuunfatu mana nama tokko yoo jiraate gaariidhaan jedha. Dhumarrattis kitaabichi saaqamuun ifatti eebbifameera. Kitaabni abboomaa araada jedhamtu magaalaa Finfinneetti giddugala aadaa Oromootti guyyaa har'aa bifa kana fakkaatuun keessummoota kabajaa siin fakkaatu argatte maatii isaatiin haala kanaan eebbifamaa jirti.